itti dhiyaatee ajjechaa isaa keessaa harka akka hin qabne dubbatte. Ani homaa hin beeku wayita irratti dhukaasan anallee kan ajjeesan natti fakkaatee ture rasaasni isa keessaa bahee miila koo na rukkuteera jechuudhaan Laamroot Kamaal dubbatteerti. Gojjamitti dhukaasni cidha irratti dhukaafamu lubbuu hedduu galaafachaa jira jedhamuu fi kaanis qabnaa nu waliin tura. Hiriirri deeggarsaa guddaan ministeera muummee Abiyyi fi dhaaba isaanii dhaaba badhaadhinaaf magaalaa Jimmaatti gaggeeffame. Ministeerri muummee Abiyyi Ahmed, pirezidantiin naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa fi aangawootni olaanoon biroon magaalaa Jimmaatti argamuun piroojeektii miidhagina qarqara laga Aweetuu eebbisaniiru. Waa'illi keenya yaadataa Biraanuu magaalaa Jimmaa jira. Qophiin deeggarsa ministeera muummee Abiyyi maal akka fakkaatu akkasumas haala waliigalaa filannoo biyyaalessaa ilaalchisee bilbilaan dubbiseen ture. Magaalaa Jimmaa keessa guyyoota muraasaaf socho'aadha kan hin ture Galaana. Magaalaan Jimmaa akka duratti beekutti miti ho'ituu miti qaamoleen nageenyaa hedduudha kan isaan magaalattii keessatti bibittinnaa'anii argamanii. Qophiin kan eegalamee ture guyyoota muraasaan duradha. Namoonni hedduun baanariiwwan fafannisaa daandii irrattis immoo halluuwwan diddibaa waan akkasii godhachaadha kan isaaniin eegaa turanii. Guyyaa har'aatti immoo uummata baay'eedha kumaatama hedduudhaan kan lakkaa'amudha kan gara daandiitti ba'ee isteediyeemii yuunivarsiitii Jimmaa jirutti kan halkaniin imalaa kan turanii aanolee Jimma keessa jiran 23 wayi ta'an keessaa kan walitti babba'anii fardeen namoonni qabatanii turanii akkasumallee baanariiwwan suuraawwan muummicha ministeeraa fi kan obbo Dammaqaa Mokonnin akkasumas aangawoota biroo qabatanii namoota hedduudha kan yaa'aa ture. Achi keessatti wanti taasifame eebbi piroojeektiiwwan garaagaraa taasifameedha kan jiru. Laga Aweetuu kan magaalaa Jimmaa walakkaatti qaxxaamuree deemuu hin beekta taanaan egaa laga sana irratti hojii misoomaa hojjetamee isas ilaalanii daawwataniidha kan bira darbanii sanaan booda gara isteediyeemii yuunivarsiitii Jimmaatti deemuudhaan uummattoota achitti isaan eegaa turaniif haasawa garaagaraa taasisaniiru. Dooktar Abiy Jimmi Mootii Abbaa Jifaariidha kan beekamtu. Mootii Abbaa Jifaar irraa immoo wantoota isaan duratti jechaa turan, hojiiwwan isaan hojjechaa turanii akka fakkeenyaatti godhachuudhaan anis hooggansa kana kanan adeemsisuu haala kanaanii jechuudhaan fakkeenyota garaagaraa kaasuudhaan kan isaan dubbachaa turanii. Teessoon Jimmaa, teessoon Abbaa Jifaar barcumni miila sadii qaba. Akka Jimmaatti jaalala nagaaf tokkummaatti barcummaan fakkii kee dubbatama. Yaa Jimmaa obsi kee injifannoo haaraa sii fidee jira. Ammas obsi, ammas jaalalli, ammas tokkummaa kee, ammas nagaa kee bal'ifadhu. Eega gara aangootti dhufne waa'ee Rabbii ammas kaasuudhaan beekamna. Kunis Abbaa Jifaar irraa argatame. Abbaa Jifaar woottan baate Rabbittiin sii kennee Rabbiin keenyaa Rabbitu beekaa aangoon lafaa aangoon duunyaan hin badaa aangoon dhugaa kan Rabbi duwwaadhaa. Sirni gaggeeffame haala naga qabeessa ta'eenis xumuramee isaanis gara aggaarootti qajeelaniidha kan jiran. Ofii magaalaa Jimmaatti fi naannoo isheetti paartileen siyaasaa dhaaba badhaadhinaan alatti dorgommii kanarratti hirmaatanii fi qophii gochaa jiran kaa'atii argite kan biroon jiru. Paartii badhaadhinaadha kan baay'inaan suuraa wantoonni garaagaraa magaalattii keessatti fannifamee kan jiru. Garuu immoo daandiiwwan gurguddoo magaalattii keessa jiran irratti paartii Izeemaa baanariiwwan fannifamanii argeera. Lammiileen akka galmaa'an filannoo irratti akka hirmaatan akka isaanii filatan kanneen gaggaafatanii kan paartii Izeemaa argeen jira. Yaadataa Biraanuu Jimmarraa gabaasanaan geesseef hedduun si galateeffadha. Galatoom Galaana. Dhaggeeffattoota amma odeessaalee gaggabaaboon isinitti himama. Boordiin filannoo Itoophiyaa guyyaan riifarandamii uummattoota kibba lixa biyyattii akka hin jijjiiramne beeksiseen riifarandamiin kun filannoo biyyaalessaa naannolee rakkoo nageenyaa qabanitti qaammee keessa gaggeeffamu waliin akka gaggeeffamu murtaa'uun mufii waan kaaseef yeroo qabametti akka gaggeeffamu murtaa'e. Loltootni Eertiraa kaaba Itoophiyaa Tigraay keessatti lolaa jiran dhiyootti Tigraay gadhiisanii bahuu jedhan UN'tti ergamaan Itoophiyaa.
Ambaasaadder Taayyaa Asqasillaaseen akka jedhanitti dhimmoota teeknikaa fi adeemsa tokko tokko toora qabsiisuu qofa kan hafee dhiyootti ni bahu jennee eegnaa jechuun isaanii Reuters gabaaseera. Gama kaaniin marii cufaa manni maree nageenyaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii dhimma waraana Tigraay irratti geggeessaa jiru irratti naannicha keessatti beelli dhalachuu hoogganaan deeggarsa namoomaa dhaabbatichaa Maark Lookok ibsaniiru. Ministeeronni dhimma alaa biyyoota liigii Arabaa Qatar Dohaatti walitti qabamanii turan hidha Abbayyaa irratti mari'achuun manni maree nageenyaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii dhimmicha akka ilaalu waamicha dhiyeessuu Itoophiyaan mormiteetti. Ministeerri Haajaa Alaa Itoophiyaa ibsa baaseen liigiin Arabaa hidhicha ilaalchisee ejjennoo dogoggoraa wayita agarsiisu kun yeroo jalqabaatiif miti jechuun yaada dhiyaate guutummaan guutuutti hin fudhadhu jedheera. Prezidentiin Raashiyaa Vladimir Putin prezidentii US Joe Biden waliin yeroo jalqabaaf Jeenevaatti wal argan marii jabaa gaggeessitoota lameenii fi gareen isaanii gidduutti gaggeeffameen booda prezidentootni lameen miidiyaaleef ibsa kennanii jiru. Aangawootni lameen dippiloomaatota isaanii deebisuuf waliigalteerra ga'aniiru. Odeessaalee gaggabaaboon hanganuma. Naannoo Amaaraa keessatti cidha irratti gammachuu ibsachuuf akkasumas awwaalcha irratti immoo gadda ibsachuuf rasaasa ol dhukaasuun aadaa yeroo dheeraaf baramedha. Ta'us garuu aadaan kun lubbuu namoota hedduu galaafataa jira. Lakkoofsi cidha irratti rasaasa gammachuuf jecha dhukaasameen lubbuun isaanii darbuu dabalaa jiraachuu isaa aangawoonni naannichaa BBCtti himanii jiru. Firaafolii Dhugaasa. Naannoo Amaaraa magaalaa Finoota Salaam jedhamutti dilbata tokko obboleessi isaa cidhaaf gara Marahaawii isaanii waliin akka deemuuf olloonni isa gaafachuu isaa hima. Zalaalam Abbabaan guyyaa dilbataa sanaa misirricha waliin gara mana maatii misirrittii erga deemanii booda naannoo sa'aatii 9 yeroo ta'u oduun hin eegamne tokko dhaga'amee jedha. Zalaalam obboleessi isaa akka tasaa rasaasa cidha irratti dhukaafame rukutamee du'uu isaa fi sa'aatii muraasaan booda reeffi isaa dhufaa akka jirutti himame. Obboleessi isaa du'e kun maatiidhaaf ilmaan gafaa ta'uu kan himu Zalaalam obboleessi isaa nama gaarii fi mucaa ganna jahaa akka qabu hima. Cidha sana irratti dhukaasni baay'een waan dhukaafamaa tureef rasaasa eenyuun akka rukutamee ajjeefame illee hanga yoonaatti akka hin baramne dubbata. መሐላችን ነበር የሆነ ከመሐላችን ነው የትኛው እንደ eenyu akka rukuteen hin beeku garuu jidduuma keenya utuu jiru kufe naan jedhe hiriyaansaa tokko takka hunda keenyatti isa ol kaase jedha takka waan biraa jedha homaa odeeffannoo hin qabu ammatti waan akka tasaa uumame haa ta'u yookaan beekaa ajjeefame haa ta'u waan adda hin baafanneef homaa hin beeku. ስላላረጋግጥ lakkoofsi namoota sababii dhukaasawwan cidha bareechuuf yookaan ammoo tibba gaddaatti naannoo Amaaraatti dhukaafamaniin du'anii dabalaa jiraachuu qondaaltonni naannichaa ni himu. Godinaalee naannichaa rakkoon kun bal'inaan keessatti mudatu keessaa godinni Goojjam Bahaa isa tokkodha. Aanaalee godinichaa hunda keessatti balaan akkasii akka mudatu ogeessi miidiyaa fi kominikeeshinii qajeelcha poolisii godina Goojjam Bahaa saajiniin olaanaa Simeena Balaachoo BBC'f mirkaneessaniiru. በዞናችን ውስጥ ከሚያዝያ ወዲህ በሚደረጉ godina keenya keessatti ji'a bilaas cidhaa fi sirna awwaalchaa irratti rasaasa dhukaafameen lubbuun namootaa darbeera. Odeeffannoon raayyaa ittisaa irraa arganne akka ibsutti namoonni 12 lubbuun isaanii kan darbe yoo ta'u namoonni 6 ammoo miidhaan irra ga'ee wal'aanamaa jiru. Saajin Simeena yeroo garagaraatti haala itti fayyadamama meeshaa waraanaa fi dhukaasa sirnoota adda addaa irratti seeraan ala taasifaman ilaalchisuun caasaa nageenyaa naannichaa fayyadamuun yaaliin hubannoo cimsuu taasifamuu himu. Haa ta'u malee jijjiiramni guddaan waan hin mul'anneef lakkoofsi namoota sirna boo'ichaa fi cidhaa irratti rasaasaan rukutamuun du'anii haala yaaddeessaa ta'een dabalaa jira jedhu. Cidha irratti irra caalaan balaa akkasiitiif kan saaxilaman ammoo firoota dhiyoo misirrootaa fi haamaamoota yoo ta'an darbee darbees balaan kun misirrootas kan mudatu ta'uu himu. Balaa kana booda wanti hamaan uumamu biraan naannichatti aadaan dhiiga deebisuu jedhamu waan jiruuf maatiin firri jala ajjeefame haaloo baasuuf maatii nama ajjeesee waan adamsaniif jeequmsa hawaasummaa walxaxaa uumaa jira jedhu. Kanaafuu gocha kana dhaabsisuuf hojiin hojjetamuu akka qabaatu saajinni olaanaa Simeena hubachiisaniiru. Artiist Hacaaluu Hundeessaa waggaa kana ji'a kana keessa ajjeefame. Adeemsi haqaa namoota ajjeechaa isaa keessatti hirmaachuun shakkamanii hin goolabamne. Ajjeechaa isaa wal qabatee namoota shakkaman keessaa tokko kataate Laamroot Kamaal mana murtii waliigalaa federaalaa dhaddacha waliyyannoo yakka lammaffaatti har'a dhimmi ishee ilaalameera. Laamroot hiriyyaa koo obboleessa koon dhabee jechuun ajjeechaa isaa keessaa harka kan hin qabne dubbatte. Habtaamuu Xibabuu dhaddacha kana hordofeera. Stuudiyoo galuu koon dura bilbilaan dubbiseen ture.
Guyyaa har'aa mana murtii waliigalaa federaalaa dhaddacha waliiyyannoo yakkaa lammaffaatti dhimmi Laamroot Kamaal kan ilaalame manni murtii olaanaa federaalaa kan ramaddii lidataa ragaan amansiisaa ta'e hin dhiyaanne jechuudhaan bilisaan akka gadhiifamtu murteessuu isaa wajjin wal qabatee abbaan alangaa waliigalaa mana murtii waliigalaa federaalatti oliyyannoo isaa dhiyeeffatee ture. Haaluma kanaan guyyaa har'aa kana abbaa alangaa waliigalaa fi akkasumas Laamroot Kamaalii fi abukaatoo Itsaashee gidduutti kan falmiin adeemsifame jechuudha. Dhaddacha har'aatiin abbaan alangaa kan himata isaa keessatti barreessee jiru Laamroot michuushee yeroof to'annoo jala hin oolle irraa ergama fudhachuudhaan jecha artiistaa Haacaaluu Hundeessaa mijeessiteerti. Gara iddoo itti ajjeefamettis fudhattee deemuudhaan miirri fayyummaa natti dhagahamu konkolaataa naaf dhaabii jechuudhaan ajjechaan akka raawwatamu taasiste jechuudhaan deebisanii yaadachiisaniiru. Gama biraatiin abbootiin seeraa abbaa alangaa gaafii gaafataniiti kan isaan turanii Laamroot Kamaal artiistaa Haacaaluu Hundeessaa wajjin waqtii sanitti waliin turuu ishee qofti ajjechaa keessaa harka akka qabdu ni agarsiisa. Ragaa sanadaa yookaan immoo ragaalee biroo maal qabdu jechuudhaan abbaa alangaa gaafataniiru. Gama biraatiin immoo abukaatoon isaa Laamroot Kamaal maamilli isaanii yookaan Laamroot gochicha keessatti hirmaachuu isheetiif ragaan sanadaa agarsiisu tokkollee hin dhiyaanne jechuudhaan kan isaan dubbatanii. Fakkeenyaaf ergaa gabaabaa yookaan miiseejii jechuudha kan isheen namoota yookaan shakkamtoota biroo wajjin wal jijjiirte yookaan walii ergitellee kan dhiyaate jiru callisaniituma shakkamtuudha yookaan immoo gochicha keessaa hirmaannaa qabdi jechuun sirrii miti jechuudhaan dubbataniiru jechuudha. Abbootiin seeraa wanna kanarratti gaaffiin Laamrootiif dhiyeessan tureera. Eeyyeen Laamroot yeroo amma mana sirreessaa Qaallittiiti kan jirtu. Dhaddacha har'aa irrattis achuma mana sirreessaa Qaallittiiti gama televiziyoonaan yookaan pilaazmaa TVtiin kan isheen dhaddacha irratti hirmaatte jechuudha. Abbootiin seeraa galmicha of harkaa qaban Laamroot Kamaal gaaffiiwwan muraasa gaafataniiti kan isaan turanii. Ajjechaan artiist Haacaaluu Hundeessaa wayita raawwatametti namootaaf bilbiltee haa ta'u malee ati maaliif hin iyyine jechuudhaan Laamroot Kamaal gaafataniiru. Isheenis waqtii sanatti dukkana ture yeroo gochichi raawwatamu iyyeen jira namni na gargaari garuu hin turre jechuudhaan dubbatteerti. Sana booda bilbila akka bilbiltees kan isheen himte. Kana malee immoo ani hiriyaa koo obboleessa koon dhabee jechuudhaan Laamroot Kamaal bo'aati kan isheen turte jechuudha. Itti aansuunis immoo abbootiin seeraa keessattuu namoonni ajjecha kana raawwatan ati achi jirtu osoo beekanuu isa ajjeesanii si maaliif si dhiisanii sababbiin isaas ati yakkichi yeroo raawwatamu yookaan ajjechaan yeroo raawwatamu ilaalaa turte waan ta'eef ragaa nurratti baateedhanii sirratti akkamitti tarkaanfii osoo fudhatiin dhiisan jechuudhaan abbootiin seeraa gaafataniiru. Isheenis ani homaa hin beeku wayita irratti dhukaasan anallee kan ajjeesan natti fakkaatee ture rasaasni isa keessaa bahee miila koo na rukkuteera jechuudhaan Laamroot Kamaal dubbatteerti. Kana malee immoo Laamroot dhaaba siyaasaa kamiyyuu waliin hidhata akka hin qabnee fi hojii dhuunfaa ishee hojii xiqqoodhaan kan of bulchitu yookaan immoo kan hojjetu ta'uu ishee dhaddacha har'aa irratti dubbatteerti. Kana malees wayita dhaddachi xumuramee abbootiin seeraa dhimmicha irratti murtee kennuudhaaf beellama qabatanitti Laamroot wayita boossu dhagahamaa ture jechuudha. Manni murtichaas xumura irratti egaa falmii garee lamaanii erga dhaggeeffate booda murtee kennuudhaaf adoolessa 5 bara 2013tti beellama qabateera. Ayyee Habtaamuu gabaasanuun geesseef ulfaadha yeroo gaarii. Galatoomiyatis. Fattoota keenyaa mammaaksa BBC Afaan Oromoo guyyaa har'aa gurra simbuuseen xumuraa gamna goyyomsuun haaloo ofitti kuusuudha jedha. Asumaan qophii keenya irraa xumurraa qophii kana kan isinii qopheessiteef Raafolii Dhugaasaatii tooraan immoo kan isin biraan gahaa ture Galaanaa Balay ogeessa teeknikaa Oskaar Buungaa waliin ta'uudhaani waan nu hordoftaniif hedduu isin galateeffanna. Horaa bulaa deebanaa boru walitti deebina. Thank you.